Oromoo Miidiyaa. Yakko ilaalte eenyutaan boqodha yoo ati nagatte yakko ilaalte eenyutaan boqodha yoo ati nagatte Yesus nafsi wayya Yesus nafsi wayya wanti biyya lafaa namusa alleya Yesus nafsi wayya Yesus nafsi wayya wanti biyya lafaa namusa alleya Alchako akani gofanne jirenya fi male du'a fi waamamne Yesus ko na olchi tufani arabu wanta darbu kecha motuma galgala kooti tolchi dhuma koona bareechi galgala kooti tolchi Banne male lumnyane sagaleke nagenye male domrawane apomike ega
wallaalummaan nu nyaate jirraa obseenaa barichoo nu bite of tuulummaatu dhuunfatee laphee keenya akkamittiin nu gaafanuu bira keenya ariifannee of teessifnaa iddoo malee garraamummaan akka gugeessu hin baanne malee yoom nyaanne sagalee kee hin dhageenye malee yoom raawwanne abboommi kee eegaaf akkana wallaalummaan nu nyaate jirraa obseenaa barichoo nu bite. Faarfannaa ni lallabnaa yeroo kamuu garuu iji gaarii nurraa hin argamu mootummaa kee dhaaluuf nu ga'oo miti deebinaa nu deebisi fuula keetti Ni faarfanna